جمو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نقامي؟ نجامي. أنا قافين كي وايك أطري في إسرائيل كان الرتي أيه. إسال لجيو أمريكا تسابورت وقوان توكو كيستي دوبا. يو أطري إسرائيل إن ديبيتيرو كنت يو كان موتو يو هرولو جدان قبض دان كنت أمريكان إيبان قوتي يتيادا قلتون لغتي لا هريرون إساني توني يرو جواب دو خيستي أداني مرمتو. أمان تانا قرتي أكما أبليي لما خولو لتي تكاو قرتي أبليي لما خولتي آرك أبوتي قرتي لالمو قبتي مالي أمريكانيس قطاري وجين أدبو هم بربادو أكازمسان قطاريس قرتي إسرائيل في أمريكا إفتي خيساتي بو سندن ديسو wanni gartee ammaan tana isaan irratti gartee dubbachuu barbaadan takka irra walii galuu barbaadan nuti gartee ummata Hamaas kana duraanis isiniitu gartee akka Qatar dhufu nu gaafate ammaan tana Qatar jiranii amma gartee eessa akka geessinu gartee nutti himaadhaadha wanni gartee amma Qatar silaa baruu barbaaddu kana keessa maasis akka gartee taraa lamadaatiif Israa'el deemtee isaan dhoytus hin barbaadan. Kana duraanis gartee Ameerikuma yaaduma Ameerikaati Ameerikaatu gartee kana godhaa jeeni Ameerikaa fi Israa'eliitu akkana godhaa jeeni Qatar godhaa jirti. Waanuma isaan godhi jaanii irratti amma Qatar dhoomaa jirti. Tanaafuu gartee hariiroon tuni kan jijjiiramtu natti fakkaatu inumaatu gartee yoo kan xiqqoo gartee jijjiiramtu yoo taate Qatar ammoo karaa gartee biyyoota akka Raashaatii fi Chaayinaatti achi gargaltii akkasumas Iraan fa'aa gargaarsa gaafatti jechuudha. Akkasitti gartee hubadhu. Okay, kutee jira. Koomaan jirta? Commander. الله وبركاته جمسي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجا جرتو. جرة كم جرت؟ سينيو برباد دي هركبها سي. جرة الحمد لله قالتهم يدوقا ودوتي أنا سمجلتي نجدك يكون. قالتهم. Isiniif dhageemaa mi? Commander. Ayyee jamse ani gaafuma laman qaba. Tole hayyee. Na biratti ni dhagama. Itti dhagema hayyee itti fufi. Hayyee gaafin lamaan tokko na bira ni dhagama. Tole ni dhagema. Gaafin lamaan tokko waa biyya Arabaa kanaaf wal qabata waan amma keessattuu baa giddu galeessaa keessatti deemaa jiru kana. Kanumarraa jalqabna mee wanni amma gartee baa giddu galeessatti deemaa jiru kuni Araboonni tunis waa of beeytee waan kana tokkummaan dhaabbattee ofirraa qolachuu waan dandeessu fakkaattu gisee akkana ilaallu waan tokkotti dabareen tun isaan eeggattu natti fakkaatti Israa'el tun Qatar yookaan biyya gartee siistemaan deemtu. Wanni kun tokkotti isaaniif deema laal deengadda Yamanni dootte Siiriyaani dootte biyya mataa sanuu bakka gartee isaan mataadha qabna jedhanii dubbatan dhahu jirti. Waan kana tarii wanni kun booda biyyuma Arabaa tanaa balleessinna yookaan akkuma Liibiyaa kanatti caccabsinna yaadni jehuusna keessa ni jira wanni kun akkamitti ilaalamaa tarii ammoo biyya Arabaa tun of bartee tokkummaan dhaabbattee waan kana injifachuu ni dandeessi moo carraan ishee maal ta'a kan jiru akka xiinxala keessatti akka xiinxalaa xiinxaltuun barbaada. Tole. Qabxii bareedduu fiddalaal wanni takka gartee tan nama hedduudhaaf amma durallee ifan ta'in takka lolli Israa'el Falastiin irra godhaa jirtu kuni urmii ammaan tanaa keessatti immoo amata dheeraa gartee deemaa jira. Amata lamaa oli lola hamaa gartee guyyaarraa kan irratti oofaa jiran jechuudha. Amma dura lolli isaan Israa'el gartee Falastiin irra gaggeessitu kuni takka baatii sadiif deema, takka baatii lamaaf deema, takka baatii takkaaf deema, takka ammoo gartee torbaan tokkoffaa dhawaniiti achi booda irraa dhaabbatan.
Ka'amman tanaa kuni akka malee gartee dheeraadha. Kana keessa nama kumaatamaatu dhumu jira. Biyyoottan Arabaa kuni yoo silaa gartee Israa'el dura ka dhaabbatan taate eega lolli kuni ka'ee akkana baatii 3-4 deeme booda silaa afaan tokkoon dura dhaabbachuutu irra ture. Politikaallee yoo ta'e. Garuu immoo wanni lafarratti hojjetamaa jiru waan akkasiitii miti. Lafarratti biyyoottan Arabaa kuni hundi isaaniitu Israa'el gargaaraa jiran. Afaanii waan fedhan haa ja'anii. Afaaniin gartee karaa dippiloomaattii haa haasawanii. United Nation bira dhufanillee waan takka haa hojjetani. Kuni jijjiirama takkallee lafarratti hin fidu. Amma immoo Israa'el hoguu gartee deemtee Qatar dhoytu. Qatar tuni gartee ammaasis biyyoottanuma silaa Arabaa kana keessa biitti gartee xiqqoo irra flexible taate tan irra gartee karaa politikaatiin irra nagee qabdu Qatar fa'aadha. Keessaafuu gartee amma hariiroon Qatarii fi Tarkii wajji jirtu hariiroo bareedduudha. Hariiroon Qatarii fi Iiraan wajji jirtu hariiroo bareedduudha. Akkasumas biyya gartee akka Paakistaanii wajjiinis. Garuu immoo warri Israa'el gartee xiyyeeffatee waa hunda laaleetti Qatar tana dhawan. Akkanumatti hin dhoowinne ammaas gartee sababni ummata Hamaas ta'uu qofaa miti. Warri Hamaas kuni biyya fedhan keessallee haa jiraatanii yeroo isaan deeman jala deddeemanii gartee amma durallee Israa'el ajjeesuudhaaf tattaafattee turte. Jara kan ammaas cinaa isaanii mootummaa Tarkii fa'aatu gartee nagee isaanii eega bikka adda addaatti. Kana gartee numa beeyti. Garuu wanni gartee amma Israa'el godhuu barbaaddu naannuma kana guututti rabshaa itti kaasuu barbaaddi. Naannoon Midilistii tuni yoo rabshaadhaan gartee guututti gartee kan oowwitu taate ifiisiitiif lola kana gartee qalbii takkaan oofatti ammaasis Israa'el nagayaan teessii yaada jaan qaban. Inumaatu lafa gartee babal'ifannaa isaan yeroo dheertuudhaaf godhuu barbaadan san sababa gartee rabshaan biyya adda addaa naannoo isaanii kana keessatti taatuun isaan ammoo lafa babal'ifachaati deeman. Akkuma gartee amma dura isin himaa turetti lafa hedduu duruun Siiriyaa irraa illee fudhatanii jiran. Akkamiin fudhatan amma waraana Israa'eliitu irra jira. Lafoota gartee amma waraanni Israa'el irra jiru Siiriyaa keessa waraanni Israa'el amma Siiriyaa tana Damaaskas irraa kiiloomeetira 10 qofa fagoo jira. Inumaatu ilaa hanqa Damaskasitti as dhufanii jiran jechuudha. Damaskas suni magaalaa guddoo Siiriyaadhaati. Bikka biraatis akkasumatti gartee lafa saamaa jiran. Saniifuu Israa'el hamma gartee naannoon san waliin laaqamee rabshaan ta'utti wanni takkallee nu gartee isaan kana if duuba hin deebisu akkasumas biyyoottan Arabaa kunilleen ifii isaaniitti wal ta'anii Israa'el irratti lola banuus hin danda'an humaa takkallee godhuus hin danda'an. Akkanumatti gartee nagee itti dhiisaniituma afaaniin haasawanii isin jaa. Jabu assalamu alaikum. Ayyee galatoomi. Tole. Ayyee gaafii lammaffaa kana biyya teenyatti deebina. Akkuma ta'e amma suuraaf duba keessa hini laga Abbayyaa kan biyya teenyaa kuni hidha lammiileen Itoophiyaa hundi bahaadita seensa fi kaaban hunda irra waliigalee ijaarrate. Kana irratti abbaan fedhe waa barreesse warra waa barreessu miti warra silaanii lollaa jee wanti jee akka masriitu dadhabee ofirraa dhiise. Kuni waan jijjiiran hin qabu oduu dhibbaa'u barreessanii addunyaan irra gartee bakka waa barreessu waa jijjiiran bira hin jirtu. Akkuma kun otuu laaltee gartu. Waan xumurame waan ammoo gara fuulduratti injifannoo gaarii biyya teenyallee boonsee lammiilee biyya teenyallee mataa ol qabu waan tokkummaa biyya teenyallee tokkoomsee biyya san akka isheen humna godhattu godhu. Kanaaf warri diina gartee keessattuu akka diinatti mootummaa keenya hammaa kana laalani maqaa Oromoo kanaaf jibbanii waan fedhaniyyuu barreessuu danda'anii kana ammoo tuffanneetuma bira qonnaa siin jaajamse galatome hedduu ulfadhu. Tole galatoomi atilleen nagee jiraadhu. Wabii jirta? نجرا السلام عليكم جده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله كم بريد مال؟ والمي بريدة كم جرتات؟ أنا ما غافل لي متير يا هذا. أيه. yeroo hedduu nama akka keetii waa dubbatu kana jala deemnee inuma dhageeffannaa biyya Yoorooppii kana jiran illeen inuma dhageeffannaa akkanumatti itti nuufuuf jechuu barbaadeeti maaliif
akka namaallee jarjartee sabbar zeenaa hoduu ho'ituudha jetteellee daftee osoo waa takka addaan hin baafatin nama gadi dubbatullee miti tasgabbaa namaati dubbii madda haqaa madda dhugaa waan dubbattuuf si jaalannaa kabajamii umurii nuuf dheeratu akkanumatti waan haara yoo dhageette si hordofnaa nu jabaadhu sin jechuu barbaadeeti. Hedduu galatoomne. Ayyee taraa nama biraati kenni bakka. Tole hedduu galatoomne yaada keetiif. Saafii jirtaa? Carraan keeti. Saafii Khadiir. السلام عليكم جمع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن لقيمو. Safi sagalee tolfadhu siin deebisaati maayikii tolfadhu takkaa'u sagalee intarneetii kee tolfadhu nuti si dhageenya warri mana keessa jirtan ni dhageessanii naasni dhageessan warra haasofni dhageessanii mee mallattoo godhaa warri mana keessa jirtan cal jettaniin taa'inaa harka keessaniin taaptaaf godhaa mallattoo godhaa yoo nama dhageessan ni dhageenye ja'aan hogguu gartee namni haasa'u tole Ahmadiin jirtaa? قالت ربي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمال والله أنا قرب يوم كيس جرابيتا ودفنوا بيجانا أرجعت ورأسي هرد فادوغا ربي وفي بيوم كيس جرابان سأجاب. قالتهم وأنا جايباتي بردوغتي. أتوما كوي الجزيرة قطري هنا كيس هجت مو سلا بيوم برايتا بيوم كيس تايب إلى وانت تباتو قبض بيتون أما الجزيرة باينان جرا بيا خنا كيس نجين نسيتي بيجا بيا نجين قبضو وانت تف أسكيس جرا باينان نيمبي تتنرى يومبي تجد دوغا غارو وانتو كتشا بوستي قرو هندان ديت دباتو هندان ديت وسمارجنا كنا ودي يو شيرينغونو سودان نبرا لمنا بيتا دوغا Duga jirtu bak. Ani wanti xiqqoo siinatti dhagahame biyya kana guddatte tuni wanna misaa'ila isa dhabuu isiititu akkana isii laamshessee kunoo itti taphatti biyya amma akka Israa'eeliitun malee diinagdee hundaa ta guutamte kana dura biyya akkamii jedha hiriyaa kenna himaa turre beetta amma yoo hiriyaan kenna achi dabalee biyyarra namni nu baarresu waan nama إنسان فنوان جنو دمنا سلاي ناين أرجانوني مرتنو ميديا والكذا. دوغا. سال فنما وان دم دمنا تي ما هون يارا. أتي هندا هو والله إنا ما شيء ما دا وانتا تونا يتهندينو ونوغا دا. أكواني بالما بيهنا كيس جتو دوغا رب بسنجا نما أزرو أول نما أسكيس تاكسي وماكينة وفما بازا ددا وفور سيتو warra waliin jirtaayyuu an dhugaa rabbi galatoomee maal jennaree akka yaada kiyyaatitti akkanatti fakkaatutti akkuma mucaan kana dura jedhaa ture biyyi nu keessa jirtuuffa keessattuu lola kanatti seennaan jechuudha nu namuma haxirii loonii argitee loon gurguran keessa jiru wallahi hatta katamaa iyyuu osoo hin taane bishaanuma baarasii kamarseeru kana irra yoo ibidda buufte bishaan achii facee nu fixa jedhe nu amma warra asiirra wallahi lubbuun nu dhufeera asii gara imaaraatii deemnamoo atta taane bakka qalbiin nu yaara Lakki yeroo ammaan tana yeroo karaa biyya Arabaa achi deemanii miti. Biiti silaan dhoofne biyya Arabaa keessa Qataar tana. Qataaroo kun dhoofte jarri kun Qataar ni laale malee beektee amma boodas ni dhawanii tana quba qabaadhu. Dhawichi ammaan tana Qataar irra gaggeeffame kun dhawicha sablaa isinitti hin fakkaateen. Dhawicha ammas guyyaa tokkoof dhawanii dhiisan isinitti hin fakkaateen. Jarri kuni ajandaa karaa dheeraati qaban.
Amma dura gaafaan gartee baatii 8 gaana fakkaata toora viidiyoon sana ammallee asumarra jira. Yoo dandeessan akkaawuntii tiyya tana jala gabboo haatiti viidiyoon ani waa'ee babal'ifannaa lafaa mootummaan Israa'el irratti hojjechaa jirtu jedhee kaniin ani dubbadheetu jira. Viidiyoo san qaceeloon laala. Viidiyoo san keessatti Israa'el biyyootan hedduu barbaaddi. Biyyootan isin barbaaddu keessaa Saudi Arabiyaadha. Jordan, Egypt, Syria, akkasumas Libanaan kan hundaatu keessa jira. Iraaq illee jira. Biyya tana hundarraa lafa barbaaddi. Dubagaa naannoo kan akka jirutti gartee isiin rabshaa neexee ifii isaaniitiin wal lolchiisee wal nyaachiftee amma gartee fakkeenyaaf yoo gartee Israa'el akkanatti deddeebitee gartee Qatar tana hadhootu taate ummanni biyyootan ollaa sanii hundinuu ni rifatan. Tana keessa mootummaa isaanii irratti dhiibbaa godhaati deeman. Mootummaan isaanii ifiifuu gartee mootummaa yeroo hedduu mootummaa maayinoritiidhaati. Biyyootan naannoo Middle East keessa jiru kuni mootummoota gartee akka Omaanii fi mootummoota biraatii jira kan ummanni shi'aadhaa keessatti hedduudha. Akkasumas warri gartee biyya san gaggeessaa jiru warra suniidhaati. Waan akkanaa tanaa fi akkasumatti maasis ummannummaan biyya isaaniitu hoggaa gartee Israa'el faan dhuftee isaan kana dhooytu warra gammachuu hin qabne hedduutu jira. Waraannillee gammachuu irraa hin qabaatu. Tanaafuu gartee ummannummaan isaaniitu mootummoota kana ka'anii mootummoota kana gargalchuu ni danda'an. Tanaaf ajandaa hedduutu keessa jira. Israa'el gartee waan lafarratti amma gartee wanni deemanii kanumatti bika gartee warri Hamaas haasootti godhaa jiru takka walga'iitti gaggeessaa jiran kana hogguudhaan lafa jalatti karaa dippiloomaatiitiin wanni isaan waliin jechaa turan tan nuti hin beekne hedduudhaatu jira. Takka gartee jara kana biyya san keessaa baasaa jechaanii turan takka ammoo jara kana gartee nu kannaadhaa nu qaqqabneeti gartee mana seeraatti dhiyeessinaaf ajaa'anii gaafachuun dhaban wanni ja'ame gartee hedduutu jira. Kana gartee namni akkanumatti Israa'el kaatee isaan kana dhooyteetti laaftutti gartee laaluu hin qabu. Israa'el kana gootee tooftaalee adda addaatiin gartee waan hojjettee yoo gartee jarri kajalaa didu taate isin inumaatu jaraa hojii jirtanii jara kanaa gartee achitti isaan kana fedneeti isin garsiifnaa yaada jaaniin waan akkanaa kana hojjechuu ni danda'anii jechuudha. Laali mootummichi asii xiyyaara badhaasan sun guddachummaa sila addunyaa qabaneessitu kun waan kana hunda ajandaa isaati maali yoo jette in arginaa miti fakkeenyaaf nama barwaat intala akkaatama jiru. Dhuga. Anama waan kana fakkeenyaaf biyya lama wali araarsuu fi marii asitti haa godhane jedhee as ergee ka'ee duubaan bakka isaatti ta'a hunda lookeeshinii waan hunda waan beekuuf ergee fi ka'ee daqiiqaa 10 booda dhaga'ee waraana kenna hima waraanni isaanii amma fakkeenyaaf ajjannuma bira jira. Ibiddi kagaaf duraan nurra yaa ture asuma sila qaxari jechuun godina arsii lixaa hin geettu baay'ee xiqqoodha. Asii ganama deemte keessaa baata sa'aatii 2 booda keessaa baata tokko booda achi keessaa baata xiqqoodha. Aanama tokko aanama 2 3 akkasii dhugaadha. Kanaaf ajandaa guddicha hana namichuma guddicha sila addunyaan amma namichi isa shalatuudhaaf xiyyaaratti kenne kanatu kana hunda balaa kana hunda deemara malee. Jarri Qatar yoo aartee ammallee deebitee waa wanna gootu ta'e namichi xiyyaara isaa ruumicha fakkaatu yeroo tokko dhiifamu uumaa arguu hin dandeenye kaan fuudhee dibba sun godhee nu fixinnaa inni nu amma bar akkas. Okay. Afi gutaka na yake Ahmadin Daud situ hasawa jirana fakkaata. Gaaffii jarjaraa qabda? Gaaffii jarjaraa qaba maal ta'an baasuuf naaf ittiin nafuu muddamne. Hayya. Garuu gaa namaas gabaabsiituma nuyi. Ishi mangistii kiyya abshira. Gaaffiin kiyya jabaa dheerallee miti. Waa'ee dalagaa abbayyaa kanaa wal qabatee akkamii ilaalchi Masriin qabdu deebi'ee fuulduratti yoo kana boodoo maal ta'a akkamii biyya lamaan kana waldhabbiidhaaf akkam saaxiluu danda'a waan akkamtu deemaa ka jedhu gaaffii tokkoffaadha.
Okay. Inni lammaffaan ammallee biyya keenyatti deebinee waa'ee hidha waa'ee galaana asab asuma eeltiraadhanii wal gaarreeffannaa kana jechuudha. Akkami biyyitti seena Itoophiyaa sun waan kanatti yoo kaseentu taate gara lolaatti illee kaseentu taate akkam wanti kun waan fiixa baha maal tahuu danda'a ka jedhu gaafii kana qabaa galatooma ulfaadhaa deebii isaa jalatti isin dhageeffadha. Tole hayyee hedduu galatooma. Hedduu galatooma. Okay. Obboleessa keenya gaafii bareedduu kaase hayyee Mr. Tolaa ni jirta? Ninjira, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamsa keenya galatoomii ulfaadhuu namni waan takka hawaasa waan sassaabe bakka irraa fidee hundaa'uu fidee hawaasa afaan isaa beekutti addunyaan akkana jirti waan akkanaatis ni jirti harka lafa jalaatiinis wal balleessuun ni jirti miidiyaanis cubbuun ni jira waan miidhaan isaanirra gees baasanii garsiisuunis hin jiru nu garsiisuu keetiif galatoomiin siin jaagaa waa hedduudha beektaa nuti kun hedduu warra imaamata maratee amantii islaamaa qabu hunda ni amannaa beektee kan nuti warri Itoophiyaa kun. Akkasii dhugaadha. Amma dhugumatti amma hamma dura haasawaan ol seene atuu fixee jirta beektaa Masri Israa'el. Kaartaa qabdi waraannisii asirra dhawateetu deema akka hucciitti harka gartee bakka amantaa kanarraa jechuudha. Akkasii yaa. Sumarraa dhageenya miidiyaa biraatti illee dhageenya jira. Ammoo isiin lafa isiin barbaaddu Gireet Israa'el jaaruudhaaf jechuudha. Murnoota warra naannoo gartee jiddu galeessaa kana balleessitee humna isaanii laamsheessitu malee Gireet Israa'elii waan hin dhufneef kana balleessuu qabdi jechuudha. Amma Israa'el qabattee shibala Sooriyaa qabattee jirti akkuma ati Damaskoo jechuun magaalaa guddittii Sooriyaati. Kana jala dhuftee jirti uummata duriin jiru tokko illee sappoortii godhuudhaaf waraanaan illee dhohitee jirti Ramadurooha. Akkas. Joordaanii fi Suudi Arabiyaa illee jechuudha. Suudi Arabiyaan ammoo isiin sila akka ilmoo guddiftee baara Itaalii goomoodhamu gooneedhamu keessatti markabni tokko qabame meeshaa waraanaa oduu fuudhee deemuunii Israa'eliif geessuudhaaf. Kanaaf jechuun isaantumaatu ifii deebi'aniituma isaanumaan nyaadhamanii warri Arabaa kun jechuun Masrii Israa'el gargaaraatuma Israa'elumaa deebi'ee isaan nyaachuu ta'a. Waan dhumatee jiru already waan dhumatee jiru gaafiin qabu. Israa'el bichaa siyaas baatee nama dhawaan jirtu wanni takka tabeekuu qabu. Israa'el guyyaatti dhiyoo Iraan sakandii takkaaf ittiin dhaabbattu Iraan dura. Ameerikaatutu paayileetota adda addaa warra muuxannoo lolaa beeku aqxaacaa karaa hunda beeku ramadee fi maqaa isaaniitiin dhawaa jiran. Addunyaan tun akka geema waan geema taphatan takka nagarree wal nyaatan na nyaatu wal nyaatan san keessa jirti na fakkaatti yeroo guun hin laalu. Amma kana gaa amma warri Arabaa kun hogguu kanatti amma Masriidhaafis nigistiin jechuun Masriidhaaf dhufuu teesse Siinaa sanirratti jechuun lafa Siinaa jaamtu jira. Faama duraa'uu irra wal lolanii wanta jiran jechuudha. Masriifis dhufaa jirti. Kanaaf uummanni kun hin dammaquu ruuza nyaateetuma rarrafaan se'a. I don't know. Isaan kun haga gartee dammaqanii sappoortii wal godhanii akkuma ati reefu itti haasa'u keessatti. Gaafa guyyaa uummanni Paalestiin kun dhawaamu san amma dhuguma yoo dubbanne daa'immanii fi shamarranii dhumaa jira malee waraana uummata dhumu garree hin garree ani akka kiyyatti arginu kan dhugaa yoo dubbanne. Humanitti fariisti jaan humanitiin san akkamitti dhabamte ookee uummata Yihudaa jennu Islaamaa kana keessaa akkamitti dhabamte mee Google lallaallu jechuudha. Saudi Arabiyaan ingidammas Ameerikumarraa meeshaa itaadii san kagartee meeshaa lukureela Iraayyoo chi darbite irraa qabu irraa laaffisee gartee itti geessu bitattee jirti. Kun eenyu gargaaruuf? Uummata kana isaanuma gargaaru obboleeyyan isaanii kana gargaaruudha. Kanaaf jechuun uummanni kun ifiifuu badaa jira mata matatti Israa'el. Wanta kan sitti daalaal yaada bareedaa ati amma nama qaccallootti hubatu tokko wanta kan sitti daa. Eega lolli guyyaa 12 dhaabbate booda meeshaaleen waraanaa tan silaa gartee Israa'el ittiin eegaa turte tan gartee itti dhaadachaa turte san hundinuu hundi siidhaa gartee harka 100 harki 85 ol dura barbadaawee ture. Keessaafuu gartee air defensiin kuni air defensii 7 ol qabdi beeka Israa'el habba tokkoon qabdu 7 ol qabdi. Torban sanillee gartee asirratti isinii fidee isiniif dhiyeesseetiin ture. Kana hunda gartee jarri warri gartee Iraan kun duraa barbadeessaniitu turan.
akkasitti bikka barbaadan dhawuu turan jechuudha. Kanarratti Ameerikaan eega gartee lolli guyyaa 12 dhaabbate booda Saudi Arabiyaadhaa fi Qataariin taadii keessan amma Saudi Arabiyaanis taadii ni qabdi Qataaris taada kana ni qaban sistema gartee misaayila buusu kana jechuudha. warra itti suqaraan dha'uu deemurraa itti suqana. Karraa itti suqana. Israa'el gartee hasiidhaa dura badee jira hanga gartee kabiraa tolfamuu keessan kana Israa'eliif ergaa jetteen Ameerikaan. Akkana kana. Ellotti hubadhu laal. Yaa. Isi galtee amma gaa hogguu gartee Ameerikaan isaa silaa gartee amma Suudi Arabiyaan ni diddee garuu immoo Qataar yoo ergiteef yoo erguu diddee addan beeku. Suudi Arabiyaan immoo jalaa diddee jirti nutiin erguun jetteeni miidiyaa hundarratti gartee illee ifatti dubbatanii jiran. Wanni gartee Ameerikaan isin gartee tahar kana Iraaniif Israa'eliif hannaadhaa fi takkaa'u gartee gama san biyya san achi geessaa fi wanni jettuun gabaabinumatti qullaa isaan dhaabuudhaaf. Thank you. Si galtee? Yaa. Dhawichi imma guyyaa torbaan kana keessa Israa'el Qataarra goote kuni dhawichi akkanuma lafaa ka'ee dhufee miti. Biitii gartee gurguddoon addunyaa tuni akkanuma lafaa kaatee odoo gartee uummata kana hojjenne odoo badiin takka illee hin jiraanne misaayileen akkasitti gartee sanuu maasis beek kaampii Ameerikaa guddoon naannoo sanii magaaluma Dohaa tana keessa odoo jirtu akkasumatti taad sistemni kun hundinuu gartee odoo samii tana eegu jiru bira dabranii akkasitti dhufanii dhawanii deemuun kun gartee waanuma sabloodhaa miti jechuudha. Kana Thank you. Yaada tokko jeetumaan carraa obboleeyyan dabarsa. Maal seete yoo hafiddee jirta pirezidaantii Qaatar hamma dura hamma jiru kana dura haasoo tokko haasoo jette asumarra dhageenya miidiyaan kee kun baay'ee bareeda dukkana keessa nama jiru ol nama baasa. Wallahi hedduu galatoomiin siin jaarra deebi'ee jechuudha dhugumas wallahi billahi. Information hagana inuma argataa hin jiru miidiyaa Aljazeera, CNN, BBC numa BBC afaan Oromoo tokko fa'aa ooma kuduraa fa'aa haasawaa dhiisisee. Maali pirezidaantiin Qaatar maal jeeni beektaa akkijee lola nuti amma dura Iraanii fi Iraaqii fi Liibiyaa cabsee maallaqa uummata gartee Arabaarraa guurameenii cabsee jee. Maallaqa san isaan tu kafale bar maallaqa Suudi Arabiyaa fi Qaatarii fi Dubaayii fi kanaatu kafale mootummaa Iraaqii fi Liibiyaa itti balleessan ta'a Liibiyaa Faransii cabsee akkas godheewi akka naajiinka lamada maallaqa oduma lolli kun hin ka'in maallaqa xayyaara biitii amma dhawamte tun Qaatar tun sixootaa yookiin akka giiftiitti xayyaara doolaara biiliyoona 400 moo maaliitti kanniteef. San biraan dabalateetti Tiraampii Suudi Arabiyaa dhufee Qaatar dhufee Dubaay dhufee gara tiriliyoona maalii guurratee kudha investiidha jaanii lolli san deebi'ee ammaan tan eenyudha jechuun eenyu silaa balleessuu ka'an Iraanii bar Iraan dha'uudha kan Iraan ni dadhabatan garuu humna sii ilaalanii tuqanii ilaalanii akka yaadan san ta'uu dhabeef laa. Dhugaa. Kanaaf jechuun uummanni ifumaa fi waan rabbiin itti kanneen jechuun isaanii kennanii isaan fuudhanii itti deebisanii dhawamaa jiranii gana dhawamanii yaada joon qabaanii asumarratti isa xumura garuu jabaadhu nuti Oromoo keessaa nama akka keetii kana miidiyaa bareedaa afaan nuti beeynuun diippilii gabbuutee irraan haasoo keetiif kana sin galatoofanne kana biran kunnu wallaahi hedduu galatoomii jabaadhu itti fufiin siin galatoomii jamsanii. Hedduu galatoomii. Hinde majet. Tole hayyee Ahmadiin tole. Ayille asture carraanaa biraatee dabarsisaana. Tole galatoom. Nu karaa laalleeti karaa dildila walirra bahu kana laallee minaaminii laallee bakka biyya guddate jennee ona jenna aadaa biyyiin misaa'ila hin qabne amma Paakistaanii as fudhataatti waan nu Paakistaanii nu akka malee tuffanna kun uffata si uffattu kana laallee kun uffata madamaa uffattee misiin. Dhugaa. Amma Paakistaanii aadaa wana misaa'ila jajjabaa kana qaba isa achi as sheer godhataatti Qatar jechuun Ameerikaa lammaffaati Ameerikaan barbaannu jenne amma yoo laalu Qatar yoo harka kennatte jaarsummaan deemte alatti malee wanti isiin darbatte Israa'eliin dhoftu tokkollee hin jiru. Lolli kun lola Israa'elii duun taane lola Ameerikaati karaa harka jalaatiin malee namichuma guddichuma asii xiyyaara
atarga fudhatee dhittisantu as deebi'e bifa jijjiiratee akkas akkas. beekneen. Kanaaf rabbi nagaa haa godhu. Indiyaan as keessa jirtu takkiinillee basaasa taatee fi Israa'elii fi isiillee diippoortii godhaa rafirraa namichi nama goma as keessa jiruuf dhugatti oduu akkasii san argeetiin ture Indiyaadhaa fi uummata gartee biyyoottan adda addaa kan Qatar keessa jiru diippoortii godhuu eegalanii jiranii jedhanii hangam takka gaa dhugaa akka taateen beeku garuu dubbiin san dhugaadha. Indiyaan as keessa beektaa karaa onlaayiniitiin karaa itiyoo huno telekoomii isaanii kana namni biyya kana mul'ichi godhee waa hatu isaanii nama as keessa jiru kan birrii mukaalafaa gugurdaa rabbaasu isaanii hin beekama namni as keessa jiru kun hin arganii. Hatta mootummaa asii kunillee hin danda'u onlaayinii hatanii akka isaan itti godhanii basaasaniiti amma uummata dheengadda dhumate kana namni basaasee ama nama 8 adduu irratti faradaniiran warruma Indiyaa kanneen. Isaan illee ofirraa diippoortii godhuuf ta'a namichiin waan akkana kanneen yoo godhe malee aarii amma haaloo ba'uuf asii biyya darbatu isa hin danda'u maaliif akka Paakistaanii sanii fi akka Iraan sanii wannaa sanii hin qabu yoo lola lafarraa yoo ta'e malee waan akkasisa waan hin qabne namichi eegidde harka isaa kennatu walumaa galatti arabniin Ameerikaa jala bultu malee hin danda'u akka amma namni itti fakkaataa sanii miti. Tole ayyee galatoomii Ahmadiin keenya warra biraatiin carraa dabarsaa fi ulfaaddu yaada babbareedaa nu dhiyeessite yeroo biraatillee ol seeniti gartee salaam nuun ji. Tole ayyee. Oromiyaa jirta? Jira James, salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waan jette Oromoon beektaa hafneef dubbatan malee hafteef hin dubbatamu maal jedha. Ayyee. Ade gaafii lama sadi bichaa asirraa qaba. Tokkoffaa ati miidiyaa guddaa wayii banattee maaliif waan amma biyyoota hundaayyuu wanta bakka maal jedhamu hundaayyuu simarraa dhageenya miidiyaa kana uf gaddi keessaa ta'u nu guddisi jechuuf takka jedhi. Tole. Lammaffaa ammoo warroota amma ijoollee kanneen ka biyya Arabaa jiran kanneen kunoo silaa akka ammaati himtu kanatti yoo lolli waan akkanatti waan itti baa'atu ta'e ijoollee kanneen miidhaan kun irra ga'ee kunoo silaa kunoo warroota daa'immanii fi dubartii kana miidhamaa jiranii jarri isaan ammoo kun ijoollee Itoophiyaati ijoollee eessaatiin jedhanii waluma qabaniidhaanii. Innummaan kun hoo akkam ta'a? Rukutan kuni akkamitti adda bahuu danda'anii jedheeti. Lammaffaa ammoo kaleessa biyyi keessan maalirra ooltanii jedheetuma si gaafatuu fi ati jabaa kennaa wanta kana nuuf fidii keessattuu waa'ee amma lola deemuu kanatti ijoollee kanneen yoo itti nuuf jajjabeessite malee namni keenya hirra faaraa hojii hojjetu malee yookaan waan kana baay'ee dhagaanii akka ati amma akkana baasee namni ammoo si jalan deemu beektaa oduu yookiin nama arrabsan ta'anii yookiin oduu biraa ta'anii nama 2,000 3,000 ama oduu ati as teettee yookaan nama tokko arrabsitee nama 2,000 3,000 si jala teenna beeki. Akkasii bara saniin nama ajaa'ibsiisaa bara namni keenya bikka irraa waa baratu hin fedhu bikka gartee waa hannaniif hin fedhu akkanumatti gartee yeroo isaanii bikkuma gartee namni itti wal arrabsuu fi namni gartee akkanumatti taa'ee yeroo dabarsu kana jala taa'ee guyyaa guutuu gartee achirratti fixuu barbaadan. Amma bakka amma kana ijoolleen teenna yoo bakka san jiraattee yoo si jala deemtee bakka akkana eeggadhaa wanta akkanaatu jira jettee akka ati dabarsitu kana wanna jette bakka isa eeggachuu dandeetti garuu ammoo odumaati itti himtu yoo daaraa godhani yoo buddeena ofiillee dhabni wanta akkana kanallee itti nu jabeessituu fi jabaadhuu si jajjabeessinaa si jala teennaan warreen bakka hedduu jiranu garaan teenna beektaa namichallee du'aa itti nu godhiitii warra bakka keessa jiru kanallee waan irra jiru wanta kennallee akkamatti kana nu bicha si jala fiigaa amma warri Arabaallee lola kanaaf jedhee maaliif si jala fiigaa
karallee du'aa himatti nu godhiitti nu jabaadhuuti sirriitti si jajjabeessinaa sirriitti miidiyaa guddaa tartaa miidiyaa guddeessii garuu bakka wanti kunniin si dhufu garuu ani hin beeku beektaa biyyoota hundaa irraa bakka wantuma qabatamatu si bira dhufaa namni garuu odoo hubatee laalee keessa jedhee garuu ni akkasitti nu jabeessii siin jara keessattuu kan ijoollee kennaa kanatu xiqqoo natti dhaggaamaana beektaa. Tole. Hedduu galatoon. Ayya jaamsii kenna jabaadhu. Dursoo harka keessaniin taataaf godhamee obboleeyyan kaa warri mana keessa jirtan isin gartee dhugatti gaa isinitti himuun narra hin jiru garuu immoo namni gartee yoo xiqqaate nama dhibbatti gartee sheer godhuu qabdanii harka keessaniin sheer godhaa taataaf godhaa akkanumatti gartee gaa teessanii nu eeginaa. Obboleessi keenya Daawit Reefun tana gaafii babbareedduu nu gaafatee ture. Gaafii isaa durarratti takka gartee waa'ee hidha Abbayyaa gartee kanarratti gaafii bareedduu takka kaasa. Gaafiin tuni tan gartee namni hedduun itti yaadaa jiru ammaasis irraa gartee dhaga'uu barbaadurraayi. Fakkeenyaaf ammaan tana hidhaan Abbayyaa kuni xumuramee jira, hojiirra oolee jira. Amma booda hariiroon isaanii Itoophiyaadhaa fi Ijiptiitoo maal fakkaattii je'eeti gaafii bareedduu takka gaafate. Dhugatti akkuma gartee dheengadda hogguu gartee Dr. Abiy hidhaa Abbayyaadhaa eebbisuusaan haasoo godhee ture. Haasoo sanirratti warra Ijiptii mootummaa Ijiptiitiif afeerraa godheeti jira. Afeerraan inni godheef maali? Koottaadhaa wajjiin gatteenyeeti haalaata gartee fuuldura irraatti faayidoonuu irratti marii haa goonuu je'en. Kuni nama gartee waa moo'e nama injifateetu afeerraa akkanaa tana namaa dhiyeessa. Garuu immoo Ijipti ibsa wahii baafteeti turte guyyaa dheengaddaa jechuu eega gartee Itoophiyaan waan kana eebbiste booda isiinis ibsa baafteeti turte. Ibsa isaanii san dubbiseetiin ture asirratti illee dhiheessee irraa haasa'eetiin ture. Ibsi isaanii ammallee akka gartee nama madaawee jiru nama luuzara gartee madaawee jirutti takkaa'u gartee soor luuzar jettiin faranjiini nama gartee dorgommii takka irratti gartee kufee jiru tokko kan gartee kufuu isaatillee hin beekne akkas fakkaataniiti barruu san dhiheessanii jiran. Silaa isaan arraan tana wanni godhuu qaban dhugaa Itoophiyaan gartee waan kana jaarte eebbifatte. Amma booda immoo haalaataa kamiini Itoophiyaa wajji gartee walitti dhufnee wajji gatteenyee marii goonaa. Takkaa'u immoo yaanni keenya ka amma booda maal ta'uu qabaa yaada jiru irratti silaa ibsallee baasuu qaban. Inumaatu gartee nuti Itoophiyaadhaan baga gammaddan jechuu ni qaban. Yoo mootummaan illee hin jenne ummata Itoophiyaatiin baga gammaddanii jechuutu irra ture. Garuu immoo poolitikaa boodarra aanaa poolitikaa gartee biyyoonni addunyaa kun ittiin fayyadamne sanitti fayyadamti Ijiptiin. Ijiptiin tuni akka gartee warra biyyaatti mootummaan isaaniitis ummata gartee akka malee ergontii. Ergontii kun isin joo warra iftuulummaa qabu jechuudha. Warra gartee ummatuma Afrikaa kana hundarra gartee nuutu caalaa. Isaan biratti beekaa Ijipti wanni gahaa hin jirtu. Ummata Ijipti biratti wanni Ijipti gahaa hin jirtu yoo gartee dhugaa isaanii beektan. Saniifuu amma booda gartee Itoophiyaanis Ijiptiis gartee inumaatu amma booda Ijiptiyuu tan gartee Itoophiyaadhaa hojii gatteessee marii godhuudhaaf tattaaffii godhuu qabdu. Itoophiyaan waan barbaadde harkatteeti jirti. Amma booda Ijipti immoo gatteessee akka Itoophiyaan barbaadduun waan Itoophiyaan barbaadduus Itoophiyaan harkattee isinis gartee akka bishaan wanni isin barbaaddu guddoon isiidha maali? Bishaan kana gartee cubic meetirii takkaa'u gartee hangam takka akka gartee Itoophiyaan bantuuf barbaadanii san qoftiin gartee akka irraan xiqqaannee barbaadan kanaa achitti gartee wanni biraa ta'e Ijipti godhuu dandeessu takka illee hin jirtu. Ammoo haalaataa kamitti gartee Itoophiyaa wajjin marii godhaniin tana isaaniitu murteeffataan isiniin jaa. Gaaffiin gartee obboleessa keenya tabiraat akka ta'e inni kaase tan wadabaati takkaa'u poortii gartee Itoophiyaan barbaaddu irratti. Dhugaa dubbachuuf Itoophiyaan gartee
lakkoofsa namaa miiliyoona 120 ol qabaatee ila arraan tanaammoo poortii qabaachuu dhabuun siidhaa kuni hedduu nama gaddisiisa. Akkuma beeytanitti poortii Eertiraa keessa jiru kana mallasiititu aangoo itti bitateen tana gartee qacollotti quba qabaadha. Poortii Eertiraa keessa jirtu mallasiitu aangoo Itoophiyaadhaa itti bitateen. Mallasaan silaa gartee biyyaaf hayaadu taate poortii san at least poortii takkallee taatu Itoophiyaadhaaf hambisuutu irra ture. Gaafa dandeettii qabu jechuu. Odoo san hin godhini poortii hunda gartee Eertiraadhaaf hannee akkasitti biyyumaa'u gartee poortii malee hambise. Kana ka Itoophiyaa miidhe mallasi. Yeroo ammaan tana mootummaan Prime Minister ammaan tana aangoo harkaa qabu Abiyyi waan kana jijjiiruu barbaadan. Kana gartee haalatan isaan itti jijjiiruu barbaadan dursoo akkuma isaan jaanitti karaa dippiloomaatiitiin mariidhaanii waa hanninee fudhachuudhaanii jechaatti dubbachaa jiran. Yoommoo kun kan hin taane taate fuuldura keessa gartee afaan qawweetiin takkaa'u karaa lolaatiin waan barbaannu ni arkannaa jaaniiti dubbatanii jiran. Kana gartee jeneraalootonni Itoophiyaadhaatis yeroo hedduu irra deddeebi'anii dubbatanii jiran. Dr. Abiyyi illee paarlaamaa irratti ifatti dubbatee jira. Dursoo nagayaan gaafannaa. Yoo gartee karaa nagayaatiin kan hin dhageenye taate nuti carraan nuti qabnu tokkichi karaa gartee humnaati. Kanarratti biyyoottan addunyaarra jiran hedduun isaanii nu deeggaranii jedhee dubbateeti jira. Dhugaa dubbachuudhaaf dursoo Itoophiyaan gartee haalata dippiloomaatiitiin akkaataa gartee poortii asabtana itti deeffattu takkaa'u karaa daldalaatiin walii galtee daldalaatiin gartee itti arkattu sanirratti gartee yoo hojjetan hedduu gaarii. Yoo gartee hasan hin taane taate inumaatu gartee Eertiraa Itoophiyaadhaa miti tan waraana Itoophiyaati miti kan Eertiraa nyaachuudhaaf ta'u. Ummata Itoophiyaatu Eertiraa nyaachuudhaaf ta'a. Ummanni Itoophiyaadhaa ilaa hangam takka gartee meeshaan itti qaalooytee isaan kun gartee lakkuma guddachaa deemanii. Kan isaan bikka takka keessatti gartee hidhamanii ta'an ummanni fadheewu kana hin deeggaru. Nutis gartee biyya teenyaaf carraan akkanaa kun akka ta'us hin deeggaru. Taniifuu gartee haalaataan fuuldura mala dhawanii akka gartee biitti lachuutu ittiin dirqisiifamne takkaa'u gartee humna hin taanetti karaa dippiloomaatiitiin waan kana gartee yoo furmaata godhan hedduu gaariidha jenna. Akkasii obboleessi keenya Said ni jirta. Oromoo. Assalamu alaikum. Waalaikum Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayya Jamal keenya akkam jirta nagaadha? Jirra huno rabbi hamdi. Taataaf godha harka keessan. Baganoo jiraatte leenca keenya yeroo baay'ee si hordofaa jecha keerraayis bakka waan sammuu namaa gammachiisu waan abdii namatti tolu dubbatamaa yeroo hundumayyuu. Galatoomii. Waa'ee Itoophiyaa irratti ammas yaadan qabaanillee haga tokko. Yaanni kiyya yoo amma Itoophiyaan garaa sabii kana deemte diinagdee Itoophiyaa kanaaf booddeen isaa maal isa jedhu. Yoo karaa sabii akka deemtu taate. Itoophiyaan ati dhiibbaan qabu isa jedhu sana. Biyya irratti dhiibbaan qabu jechuu keeti? Okay. Tole hayyee. Waanuma akkanarraati yaada baay'ee illee hin qabu. Sama jala taa'ee si dhaggeeffataa jira. Tole hayyee galatoomii. Gaaffii bareedduudhaaf haftee gabaabinatti dhiibbaan biyya irratti gartee dhiibbaan hin jirtu biyya dhugaa biitti hundinuu gartee yoo oguu karaa lolaa deemtu dhiibbaan takka numa dhufti. Garuu immoo wanni gartee isiin arkachuu qabdu takka keessaafuu gartee poortii nama miiliyoona 120 jechuun nama xiqqaadhaa miti. Namni xiqqaan gartee namni dilli kuni ilaa ammaan tanaa nuti oomishni gartee gurguddaan fedhu karaa teknooloojiin haa ta'u karaa gartee warshaalee maashinaa haa ta'u akkasumas nyaannilleen
biyya teenyaaf gayaa ta'uu bira kan gayaa hin taane biyya alaatirraa hedduu seena. Kuni gartee biyyootan ollaa kana nuti gartee isaanii hafalleeti naqaa jirra jechuudha. Tanaafi biyya teenyatti waa hedduun qaaliidha. Kana gartee akkaataa cost effective itti godhan takka gartee poortii kireeffannee yeroo dheertuudhaaf ifii teenyaaf itti hojjennu san jiraachuu qabdi. Takka ammoo yoo gartee afaan nagayaatiin kan hin harkanne taate yeroo ammaan tanaa biyyootan hedduu ni gartan. Yuukireenii fi Raashaanis lafarratti wal lolaa jiran, poortiidhaarra wal lolaa jiran, bishaan bahara irratti wal lolaa jiran, akkasumas Chaayinaa fi Taayiwaanis waanuma akkasiiti. Biyyootan biraatis gartee hedduudhaatu jira waan kanarra kan jiran jechuudha. Kana keessa Itoophiyaanis inumaatu gartee karaa yeroo takka gartee rakkoo keessa dabartee karaa bal'ootti dabruu ni dandeessa. Kanarratti immoo mootummaan haalaataa gartee isaan yeroodhaaf itti barbaachisu murteessaan isaan gartee yoo nuti amma gartee garaa jabaannee karaa lolaa deemnee rakkoo hamtuu keessa dabaree akkasitti nageettichi ba'uu qabna yoo jaan karaan gartee biyyaaf gaariidha haruma sanii jechuudha. Akkasii itti aansuudhaan Abdulkariim jirtaa? Injira. Assalamu alaikum Said Kenna kami. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Diaddu. Waan silaa nu gaafannu namoonni hedduulleen gaafatanii haa ta'u jechuun amma waa'ee Itoophiyaa kanarratti keessoon kun hunoo miidhamaadha. Amma kalee deengadda yoo argite nama siyaasaatiin xala waa hedduu argaa jiru ni argita. Ribeelodhaan kunillee baay'ee uummatallee hawaasallee miidhaa jira. Ammallee mootummallee miidhaa jira. Sunillee achi jedhi. Lammata immoo yoo waraana kanatti seente dhiibbaan karaa Masriitiin Eertiraa walitti naqatanii Itoophiyaarra wayi humni agarteetiin Itoophiyaa kun wayi laaffataa wayi yeroo itti fudhata akka Tigraay san immoo agartee keessaa ba'uun kun itti wayi ulfaataa waan jedhamu kanarraa meedikkoo isii tanallee naa qabadhu qabdi akka jedhee yaada. Lammata immoo biyyoonni Arabaa kun siyaasni isaanii maa dadhabaa ta'e maa Afrika maa hanqatan. Maali gizee akkatti agartee keessa deemtee biyyi takkattiin tun labalabdu qabeenya guddaa qabani. Ta'aniituma faandoo akka fardootitti maa buusan. Maali meeshaa gurguddaa hin jirani warroonni isaan deeggaran akka Raashiyaa akka Chaayinaa warri agartee Yukuraalallee hidhate hin jira. Meeshaan ammayyaa wallee hin jira. Yoo mamaa qabii karaa gaaziitiin karaa beenzilaatiin itti buusaniira Israa'el tun beenzilan qabdu. Karaa hundaan dippiloomaasii waa hundaan fiizaa isaanii ofirraa ugguranii. Haxuma yoo itti godhan baajiddu galeessaa kanatti harka yoo kennachiisan hin danda'u osoo maallolleen durattu maa kanarratti dhiibba maa kanarratti waliin galle biyyoonni Arabaa kuni maa mataan isaanii garagaa akka boofaa maa fiiga mee kanarraa diqqoo isii garuu raasaa ooltallee haa ta'u ani yaada kiyya si gaafadhe akka mataa kiyyaatti wallaahi laziim na dhukkubse amma fakkeenyaaf nama Iraan ni galateeffadha. Istanbul tanallee ni galateeffadha jabduudha. Jabduudha siirati amma Turkiyaalleen jabduudha haa ta'u waaqa tokko jabduudha meeshaalee oomishataa jirti biyya namaaf hin jilbiffanne hatta Paakistaan maal laaftuun tun taa'ama agarteen waliin Suudi Arabiyaa keessatti waa dalagattu tunillee biyya agartee gadi hin laafne isaanummaan kun maali yoo tokko taayanii dhiibbaa godhan maali yoo Kaatar irratti walii galanii hunoo Kaatar kalee deengadda rukutamte Suudi Arabiyaa Imireetii Joordaan biyyoonni kun afaan takka ta'anii diigii Arabaatiin yoo irratti dalagan maaltu isaan dhogga humna kamtu isaan dhogga bakka gaafa kana immoo ijjannoon isaanii hin argamamu hin mul'ata gaafa kana maaltu isaan duubatti deebisaa isaan callisaniituma ima dabaddaban akkuma Gaaza. Kanaaf ani wallaahi haga tokko waan agartee irraan dhukkubse akka musliimaatitti miira keessa seenee haasee dhiifama baay'ee si hordofaa ati garuu ija rabbi sirraa haa qabu irraa haasayi wallaahi viidiyoo keetilee yeroo baay'ee laayikillee waa hunda baay'ee si hordofa sarchi goonellee si ilaalla gara hundaanuu jechuudha jabaadhu itti nuuf ofi. Nama akkanaa qabaachuun waa bareeda. Lakki hedduu galatoome atillee gartee qabxii babbareedduu haaftee beekii dhugatti hubannoon ati qabdu hedduu bareedduudha. Qabxii amma ati haafte kuni akka gartee ummanni biyya sanii akkanatti yaadu jira beeka. Ummanni biyya Suudiitis biyya Qataaris akkasumas United Arab Emirates ummanni isaanis akkanatti yaadu jira. Garuu irra hedduun isaanii gartee warri keessaa bugaa illiitii ta'e warri gartee humniti isaanii horiin isaanii gartee mootummaa walitti hidhaadhaa yaada isaanii ifatti as bahanii hin dubbatan. Keessaafuu gartee biyya Suudii tana nu beeytanii yoo xiqqaatte gartee amata 15 faa dura rabshaa hedduutu ture biyya Suudii tana keessa. Bikka gartee mootummaan Suudiidhaa halkanii guyyaa nama ajjeestu warra gartee hiriira adda addaa kaasu kana faa.
Jarreen kun hundinuu warra jijjiirama barbaadu biyya san keessatti. Jarreen kun hundinuu warra gartee hammam takka Israa'elii fi Ameerikaan hacuuccaa isaan biyya Suudii irra gaggeessaa jiranii fi biyyoottanuma Arabaa kanarratti gaggeessaa jiran dura dhaabbatu. Keessaafuu gartee yeroo lolli biyya Iraaq san akka malee babal'achaa deemaa ture san keessatti warra dura dhaabbachaa ture irraa. Garuu immoo biyyoonni Arabaa kuni irra hedduun isaanii humniti isaanii bu'urri humna isaanii Ameerikaa irraa dhufa. Bu'urri humna isaanii Ingiliz irraa dhufa. Isaaniitu akka isaan gartee biyya ta'anii jiraatan godha. Isaaniitu eega humna isaanii ta'an. Kanaafuu jarri kun gartee afaanumaan haa lallabanii malee achi bahanii waa takka illee godhuu hin danda'an. Achi bahanii lola uumuu hin danda'an. Lola injifachuus hin danda'an. Maaliif humna biyya isaanii tana eeguudhaaf biyya isaanii tana ammaas gartee haruma hundattuu amma yoo daldalaatis biyyi Arabaa tuni akka jirutti horiin isaanii Ameerikaa keessa jira. Akka jirutti. Horiin isaanii maqaadhaaf haa dubbatanii malee biyya tana keessa jira. Asirraa gartee horii isaanii baafachuu hin danda'an. Amma wanta kan siim yeroo gartee Febraarii dabarte tana keessa Ameerikaan biyyoottan addunyaa tana irra hedduu siidhaa teeriif jettee taaksii akka irra kaa'ee turte gartee oduu keessatti isin himaatiin tureemi. Numa dhageessaniimi. Gaafiin isin gaafadde. Sirriidha. Taaksii irra kaa'aa turte. Akkasiimi. Wanni gartee miidiyaaleen gurguddaan ifattee as ba'e irraan haasofne biyya akka Jaappaan fa'a biitii akka Chaayinaatuun fa'aan amma dura gartee viidiyoo tokkoon dalagee ture. Ameerikaan maallaqa isiidhaa guddaa gartee biyya akka Chaayinaatii fi Jaappaan irraa liqeeffatti je'eetitiin isinii himaa ture. Viidiyoon akkas jee irraa dubbadde as keessa ni jira isinillee dhaqaa laala. Garuu eega gartee Ameerikaan teerif Chaayinaadhaa fi Jaappaan irra kaa'uu eegalte. Biyyoonni gartee Chaayinaa fi Jaappaan tuni maallaqa gartee kan Ameerikaa tireezarii kan isaan bitanii gartee Ameerikaan maallaqa irraa liqeeffattu kana jechuudha. Tireezarii kana halkan keessa gartee hogguu siraa asii halkanii isaan bira gaa guyyaadha gurguruu eegalan kun. Warri Jaappaanis akka malee gartee maallaqa gaa biiliyoonotaan lakkaa'amu tireezarii Ameerikaa tana gurguruu eegalte. Akkasuma san Chaayinaanis eega gartee Ameerikaan teeriifii fi waan adda addaa dhiibbaa irra godhuu eegalte. Chaayinaanis akkasumatti gurguruu eegalte jechuudha. Gurgurrii gartee isaan godhan kuni maal goote? Tireezarii gartee maallaqa silaa Ameerikaan gartee tireezarii tana baandii tolchiteetti baandii bitatta saniini maallaqa namarraa liqeeffatti jechuudha. Baandii tana irratti yogguu baandii bitattu intarastii sii kafalti Ameerikaan. Baandiin tuni hogguu gartee humniti gurguddoon akka Chaayinaadhaa fi Jaappaan gurguruu eegalan. Wanni takka hogguu rakashte nama bitatu dhabamaa mitire rakashamtee gartee hogguu magaalaa irra guutte. Baandiin tuni intarastiin isiidhaa ol kaatee jechuudha. Kan duraan gartee Ameerikaan parsantii 4 namaa kafaltu toora gartee parsantii 7 ol ka'uu eegalte. Biyyoonni gartee bahaa kuni akkasitti gartee Ameerikaa tana miidhaa jiran. Garuu biyyoottan Arabaa gartee yoo Ameerikaa jiika wal lolan taate waan akkanaa kana hin godhaniisi godhuus hin danda'an. Maaliif horiin isaanii akka malee gartee kaashiini biyya Ameerikaa keessa waan jiru jecha jarri kaan ammoo baandiidha bitatee baandii akka fete gurguruu ni dandeessa. Garaagarummaan gartee biyyoottan Arabaatii fi biyyoottan biraa kana fakkaatti. Kanaafuu isaan kun gartee jireenyi isaaniitis dhaabbanni isaaniitis harka Ameerikaatii fi Israa'el jira. Kanaafuu gartee wanni isaanirratti as deemuu taa'u ganaa hammaachaa deema malee ganaallee tolaa hin deemu akkasiin siinjaa tabraa gartee irra deddeebiinee haasofna yeroo biraati akkasitti gartee quba qabaadhaa itti aansuudhaan daseedha. Dasee jirta? Alaikum Jamal. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Habibi baga nafseen jiraatte ka jiroo namni daa'imummaan ol beeku waga har'aatti ol wallaalu. Akkasiimi galatoomi. Ayyee bareeda ani yaadallee baay'ee kaaftee jirta baay'ee seera deemna maashaallah tabarakallah jabaadhu itti fufi. Yaadni kee baay'ee bareedaadha. Ammallee mootuu akkuma bichaan jalqaba kaasetti
miidiyaa wayitirratti osoo gara sitti yaadde baay'ee bareedaadha yaada kiyya gara kiyyeettiitti jechuudha gara mataa keetiitti. Tole tole. Ani Bara yaadni kiyya qabu miidiyaa wayini jira. YouTube irraas gartee chaanaala godheetiin jira. YouTube irratti dhaqaatiitii follow godhaa achittis gartee subscribe godhaa share godhaa hoguun achirrattis isinii waa maxxansu. Fuuldura keessa gartee walqunnamtii teenya YouTube ta'uu dandeessi. Maaliif gartee jarri tiktaakii kuni akkuma beektanitti heera adda addaa kana jijjiiraati nama jijjiiraa deemte guyyarraa. Anamma asirratti gartee footoolee takka takka taniin isin garsiisuu barbaadu fa'aa asirra godhuu hin danda'u. Taraa amma duraa isin garsiiseetiin asirraa guyyaa lama fa'aa kan asirratti hin dhiyaanne na godhanii turanii. Kanaafii wanta kana waan gara sitti du yaadde baay'ee gara sitti deemaa ture. Akkasii ani waa'ee abbaa irratti yaada xiqqoo isaa qaba. Amma fakkeenyaaf miidiyaan masaanuu biyyattii teennaa tuni yoo haasoftu tushaa morman nu kaa'e malee eebba nuun kenninee jedhe. Yoo amma afaan isaanii bal'inaan ka dhageeffattu kataate jechuudha. Bal'inaan namni dhageeffatu guutuu isaan baay'ee gadi bu'ee dhageeffatan baay'inaan jechuudha waa'ee miidiyaa isaanii kan jala deemetiin. Osoo isaan kana namni mootuu dhaga'u hin jira oduu gadi bal'inaan ka haasamu taate bootu ananatti toluu dideeti malee siif sheer godhuu hin danda'a jechuudha. Yaada sammuu jijjiiree gara afaan keetitti ati saniin booda akka feetitti irraa haasa'uu hin dandeette. Garuu jara kanarratti dhiibbaan guddaan bisilaa mootummallee maashaallah hojjetaa jira waan ta'eef isa kanarratti warroonni miidiyaa hojjannee akka hojjetanii fi asuma dhaamsa warri afaan dhagaan warra afaan kana dhagaan akka miidiyaa kanarratti jara kanarratti mootuu irra qabanii akka irratti hojjetan kana asumaan dhaamsa dabarfachuu barbaada. Isa lammataa mootuu Kaatarii fi ka biyyattii Arabaa haadhaan qabdu akka oboottii sanii dhiiroo jaraa akkasumatti du'aa himatti godhuuf isaanii amma jechuu barbaadeeti an jajjabeen nukee hawweera caalaa. Hedduu galatoomii. Hedduu galatoomii. Dhugatti seenteetu yaada kee dhiyeessuu qofa odoon taane akkanumatti barseentee salaam nuun jettee deemuunu waan gaariidha. Hedduu ulfaadhuun siin jaa. Yaadni gartee nuti hundinuu wanni nuti hawwinu dhugatti gartee biitummaan feeteewu mirgisiidhaa akkan dhiibamne barbaanna. Keenyaas haa taatu, Itoophiyaas haa taatu, biyyoota numa gartee Ijjibtitanis yoo laalte biitti tuni gartee mirgi isaanii hedduu dhiibamaa hin jiru. Garuu waan isaan gartee amata dheeraa dhuunfaadhaan qabatanii turan. Bishaan Abbayyaa kana gartee bishaan keenya ka dhuunfaatii jedhaniiti gartee amanan. Bikka irraa dhufu immoo odoo beekanii achirraa dhufu jira. Jirri kunis gartee itti fayyadamuu qaba jedhaniitillee hin yaadan. Dhiifama naa godhi asumarratti dhiifama naa godhi bar Abbaayyi Itoophiyaa illee ilaalchisu Suudaan illee ilaalchisu. Mataa keenya qofaa jedhaa jira isaan amma miidiyaa ofirratti. Mataa keenya qofaa jedha. Miti isaanii iyyuu miti immoo ilmaan ganaa ziiroo baratan Abbaayyi kennaa jedhanii barsiifataa jiran. Kana miidiyaa irratti inni man dhibbaan dhibbatti. Isa lammataa immoo uummata kuush jechuuf nuuf arrabaaf uummata gurraachaaf nuu kaayanii Suudaaniif nullee walumatti qabanii uummata gurraachanii nuuf kaayanii maqaan taaniif nuuf kaayanii raawwatanii itti fayyadama ofii immoo dhibbarraa dhibbatti qabxii 99 Abbaayyi kennaadhaan har'allee irratti haasa'aa jiran. Har'a sa'aatii kanatti. Lammata immoo har'a immoo eebba kana irratti immoo eebba nuuf koottaa aduun ta'in tushaa mormatti nu dhaate achi nu fiduu barbaadaadha. Tuffii keenya jabeenya jechuudha. Kanarratti immoo mootummaa keenya baay'ee hin galateeffadha hin jajaa maaliif obsee gocha isaan hojjetan fakkeenyaaf feekii isaanii yeroo tanaan dura kissii Ameerikaa irratti yeroo hedduu deddeebi'anii jedhaniin argaanii beektee afaan isaaniitumaan himanii. In agartee maxxansitee hirtaate atillee namticha doolaara meeqa nyaatee makiinaa warqii fudhateetiin dhimma Abbaayyi kana hoggaa dheeraa tursiise kana atillee maxxansitee hirtaate yaadadha yoo kan yaadattu taate ji'a lamaan dura. Akkasuma fakkaata. Isa kana muluu darajaa kana gahuun isaanii maallaqaadhaa fi miidiyaadhaan fayyadamanii sa'aatii kana mura gahan. Kanaafuu miidiyaadhaan hojjetamne waa hojjetamuudha gara kiyyaa dhaamsa kiyya guddaan.
bar galatoome. akkasi galatoome atilleen galatoome. Ayyee. Okay. Mustafee jirta? Carraan Jira kee jira. Salaamualaikum boss. obboleeyyan keenya gaa hundi keessanuu taaptaap godhaa harka keessanii sheer godhaa akkamitti gaa akkuma gaa edda isin himeetiin ture har'a marii goonaa itti qophaa'aa qottaadhaa jeetiin isin yaadachiisaa ture eda'e hundi keessanuu harka keessaniin taaptaap godhaa sheer godhaa. Okay, Mustafee carraan keessa Salaamualaikum. yaaddu obboleessoo. Salaamualaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yaada kaan akka jirutti irraa soofitanii gaafii xaxanaa adda addiin qaba waa'ee rifuujii irraa akkam danda'ama. Tole ayyee gaafadhu. Waa'ee rifuujii irraa eegaa waa'ee rifuujii waan cufame kaasee lama asumaan hordofa. Tole ayyee. Akka agarsiis ta'e sana waliin seenne. Haa. Waa'ee rifuujii kun akkam iyyamsi ilaa ammaas mana hordofa wanni lafarra gabu takka hin jiru moo mootummaa Tiraamp kanaatu haga aangoo irra jiru kana ooma rifuujii ta'ee yaada fiduu hin qabne moo mootummaan ilaa ammaa lafarra gabu dadhabdeef maali gaafii tokkoffaan tana. Ayyee. Lammaffaan amma warri approve ta'e kun asirraa kaasee amma amalli faranjii haaroo abbaatii sadii qofaaf hagas jidduutti carraa Ameerikaa seenuu ni qabamoo akka yaada fe'itti akkam? Dhugatti wanni gartee immigireeshinaa kuni yaada namaatiin hin murtaa'u yeroo hedduu dhugaa dubbachuuf namni biraatillee gartee tilmaamaan ati kamin laaltaa mee yaaduma keetirraa qofa faanuu himifaa jaanii gartee ni dubbatanii garuu ani tilmaamuu kanarratti gartee tilmaamuun hedduu nama dhiba. Amma fakkeenyaaf torbaanuma irra dabarre kana keessa duraan guyyaa gartee sadii takkaa'u September 3 irratti mariitu ture. Marii san eega xumuramte booda murtii takka gartee jajiin warra approve ta'e kanarratti ibsa wayii ni baasa jaaniiti dubbachaa turanii. Mariin san innaa guyyaa kaleetillee mariin san xumuramtee turte garuu immoo guyyaa kaleetillee jajiin ibsa tokkollee hin baafne ibsi kuni torbaan dhufu keessatti gartee akka bahu abdii qabna. Torbaan dhufu gunjoo isniinaas ta'uu ni danda'a amma salaasaas ta'uu ni danda'a. Amma wanni gartee guddoon warri gaa sakki koortiidhaa kuni jajii tokko miti jajii sadii faatu gartee taa'ee mari'atee waan kana irra walii galaniiti murtii itti kennan. Yoo gartee jajii tokko taate jajiin tokko daddafee gartee akkuma amma duraatti waraqaa gartee dhiyaattu laalee marii godhee marii booda deebii gartee gabaabdutti ni kenna. Saniifuu ammaan tana gartee nuti warri sarki kootiidha waan isaan jaan torbaan dhufu kana keessa obsinee eeguu qabna. Akkasitti gartee eegii isaan ibsa baasan booda ibsa sanirratti yaada keenya dhiyeessinaa sin jaa. Galatoomii. Ayyee. Amma jirta galatoomii obsa keetiin ilaama gartee nu eeguu keetiif. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي نقلت ومي الفادو سلا وانا تناس ويتوتنا نمنا تك تاك فيدا مهندي نمنا أفان روما دبو سيالا دفعي رقي فتشو قبا قرو نمنا خينيا وان انتاني في فايدان قبنا الردي وان وقال هاي في الرابي الرمال رقي سجاني ردي بياني قافتني مندن ديني الرد برسا أكسي ور دي بيتا تاتي تناو galatoome ulfaaddu biyya teenya irraa hin kaa yaada hedduu kaaftanii namni jiru nama dubbata waasitti nafne amma biitti teenya bifuma fedheenuu ta'uu waggaa dheeraadhaaf cinqamtee gizee hunda gaaddidduu waraana wal waraansaa keessa jiraachuurra kallattii takkaan itti cabsitee yoo poortii qabachuudha qabdi akka yaada hiyyaatti. Maaliif jennaan biyya hedduu ta poortii hin qabne takka teenyaa tagartee baara irraa fagoo hundaatutu poortii qaba. Biyya biraa irraa dheeyitee nuti immoo biyyuma teenya poortii duraan qabnu waan dhabnee sababa siyaasaatiin deeffachuu abbaa biyyummaa taatee irratti deeffachuudhaaf Itoophiyaan mirga qabdi. Kana falmachuudha qabdi.
itti aansuudhaan waraana gartee Israa'eliin Midilistii keessatti bal'achaa jiru kana akkaan laalutti wanni kun waan soofaar yeroo dheertuudhaaf itti qophaa'amee biyyoota Arabaa kana diinagdeedhaan siyaasaa isaaniitiin laamsheessanii harka keessa galfatanii gartee akka isaan Ameerikaadhaan malee socho'uu hin dandeenyetti poointii takka gartee mariifillee akka waliin taa'uu hin dandeenyetti irratti dalagamee amma san hojiitti jijjiiruudha jiran takka takkaanas fuudhanii jechuudha. Akkas. Amma Iraan takkitti malee biitti waraanni Ameerikaa poortiin buufannee waraanaa keessa hin jirre yoo Yamanii fi Iraan taate malee Midilistii tana biyyoota sila liigii Arabaa keessa jiran keessa hundini jiran Ameerikaan jechuudha. Meeshaa sila isaan air defensiif hin goone jaanii eegan kana hunda teeknishaanarraa kaasii hanga gurguddaatti warri koontirool godhu warra Ameerikaadhaati. Bravo, bravo. Baramma namni tokko hoggaa dhufee biitti tun biyya guddoodhaa maaf irraan dhorkine Arabni tooba naqatee tuma horii guddaa jiifatee nyaachuu malee mudawwar naqatee horii guddaa irratti wal marsee nyaachuu malee waa'ee siyaasaatii fi dhiibbaa isaanirra deemu jirtu waan harkaan hin fakkaatu. Ifiifuu yaanni isaanii addaan qoodaniitti gartee siyaasaan jidduu dalagamtee akka isaan waliif dirmachuu hin dandeenye godhanii jiran. Ta'u uummata dammaqu ta'e waa harkaa qabu ta'e humna qabaatu ta'e bakka itti mari'atu qabaatu ta'e dubbiin ummatuma Palestaan ka gartee yeroo dheertuudhaaf lolirra deemu jiru kanarratti isaan ni dammeessiti. So ani maalii yaada uummanni kun Palestaanii torbaan tokko gartee dhukaasni gurguddaa wal jala itti deeme Itoophiyaa mafattuu baqatanii hundarariniidha yaada qabaa. Qabeenya isaanii waan qaban akkaawuntii tiraansfer godhatanii hin baqatini. Laalamma Iraan saankishinii yeroo dheertuu irra tureef ifirratti akka hirkattuu isii goote akka biyyaa biraa hin eeggan waa hundaanuu qophooytee hanga ta'etti illee taatu ifittisuudhaaf yoo cabtees akka badduuf beekti Iraan jechuudha. Saaportii takka hin qabdu. Kanaaf hanga dandeenyetti teknooloojiinis haa ta'u ifiif itti aananii waa tolfachaa turan. Amma biyya Arabaa meeshaa gurguddaa malee amma Suudii fi maal kajaan kun Yaman uummatuma Yaman du'aa kanaa Oromoo irraa qabuu danda'u miti. Meeshaa gurguddaan qilleensa irraa dha'u malee waan faayidaa qabu miti. Ahmad hin kalatin Yamanummaan amma gartee ati tuffatu tuni keessaafuu Midilistii keessatti akka malee jabduudha. Kana gartee hin dogoggorin sirreeffadhu. Bar maaliin jee akka laalcha isaaniitti silaa Yaman mootummaan qabdu maraadda facaadha jaanii yaadan bakka meeqa qoodamanii jiran jaanii. Garuu Midilistii keessatti yoo Iraan taate malee Iraan itti aantee biitti jabduun uummanni jabaan dantaa fi hin dabarsine uummata Yamaniidhaati. Har'allee yeroo tana keessatti illee uummata Palestaan cinaa ka dhaabbachuu jiru uummatuma Yamanii jechuudha. So amma biyyi nuti jirru tunis achi ooftee meeshaa agarsiisa fa'aa goggooti beektaa tunis muddamtuu keessa jirti muddamsuu keessa jirti. Gaafa silaa dirreen nagayaa ifittisuu qabaniif baraaruu qaban dhiisaniiti amma namuu baara gaan horiitu jira. Kanaaf yaada keetii ulfaadhu galatoomii waan namni gartee baajata guddaa itti baasee teeknishaana hedduu ripoortara hedduu walitti qabee dalagu mataa keetiin nu bira hanga'u jirta. Ulfaadhu galatoomii inshaallah waa hedduu sirraa baraa jirraa itti nu goofisiin jedha. Hedduu galatoomii dhugatti gartee yaada babal'istee haalata agartee poolitikaan lafa san irra jiru dubbachuu keetiif atilleen hedduu galatoomii. Marii jechuun akkana laal namni nuti isin hundinuu gartee amala isinitti ta'ee yeroo hedduu akkanatti gartee yeroo tolchinee dhufnee marii haa goonu kana keessa akkaataa gartee namni odoo walitti hin aarre odoo gartee mufannoon hin jiraanne yaada isaanii dhufee dhiyeessee wal mari'atee akkasitti gartee waan takka walirraa baree adda deemu kana gartee aadaa haa godhannuudha asirratti gartee wanni nani edellee isiniif dubbachaa ture takka
hedduu galatooma warri dhuftanii gartee kana yaada keessan dhiyeessitanii dhugatti yeroo ammaan tanaa biyya teenya keessa rakkoo hamtuutu jira. Akkasumas naannoo sanillee rakkoo hamtuutu jira. Nuti gartee hogguu politikaa biyyootan alaa kanarraa haasofnu rakkoo biyya teenya keessa jiru irraanfanneeti miti. Akka nama quban qabnetti nu laalina. Yeroo hedduu gartee namni tokko waan biyya alaa gartee maal nutti odeessita nuti biyyi teenya gartee akkana jirti faa jedhanii ni dubbatan. Yeroo gartee biyyi alaa tuni hammam takka akka gartee jireenya keenya bikka adda addaa keessatti nuti bikka hunda keessatti facaanee jirra. Akka malee gartee rakkoon isaanirra dhuftu nurrattis numa dhufti. Biyya teenyas numa deetti tana gartee quba qabaadhaa wanni irraa haasofnuufu beekumni keenyaa fi hubannoon keenya haa babal'achaa deemu biyyuma teenya qofa irratti jennee xiyyeeffannaa gartee gabaabina qabu takkaa'u gartee tan long termii arkuu hin dandeenye irratti akka gartee if hin dhibne isin yaadachiisuudhaaf namni itti aanu I think dirreedhaan isaa dirree kiyyoo jirta. Ahmad keenya galatoomi. dirree jirta. Jira Jamal Ken, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akim nagaa fayyaadha bagana itti galatooni. Umar Kongo. Adallan galatoon. Bareedaadha yaadni ulfaadhu hedduu takka galatooni sin jaasumaanuu baga baraareetti singee. Walumaanuu. Okay, yaada amma jechaa jirtan irratti anillee waniin dabalu anis nama Itoophiyaatii garuu baqataa biyya Masriiti. Ayyee. Ani yaaduma ilaalcha laga Abbaay kana irratti waniin jechuu fadhu ma torbee kana keessa ture. Uummanni biyya Masrii kun beektee hidha Abbaay kana hidha biyya isaanii kaas waan kan akka mallattoo biyya Masrii ilaalanii. Nutis bakka laga bishaan Abbaay kaamee jedhama kana yaani eenyummaa keenya yaani ittiin beeknee wanni kun waan keenya innee tokkummaadhaan cinaa dhaabbachuu qabnaan jaa. Amma Masrii yoo fudhannee boo'icha suuraa takka ka Abiyyiin dabarsita gara tarkanii turanii Abiyyiin ni boo'ee minaan minuuncaa bakka daleenutti. Akka namni san biyya jaalataa waan jaamu itti dhagahame uummatuma Masrii kanattu. Suuraa isaa kan maxxanfame san laalanii mootummaan keessan biyya ni jaalataa inni jaalataa jennaan nutis illeen akkasuma biyya teenya jaalatan yaani keenyatti naannoolee fi gosaa fi gandaa waliin qooda walii galan akkuma keenya naannoo adda addaa qaban garuu wanni isaan dursan maali masrummaa dursan. Saniifuu nutis lammii Itoophiyaati waan biyyi teenya keessa deemu jirtu cinaa dhaabbannee tokkummaadhaan deemuu qabnaan jaa galatooma ulfaadhaan. Galatoomi yaada bareedaa dhiyeessitee dhugatti gartee piroojektiin akka Abbaayaa tuni keessaafuu gartee hidhaan laga Abbaayaa kuni Afrikaa keessatti piroojektiin akkana guddoodhaa takkaa'u gartee daamiin akkana guddaadhaa hin jiru. Addunyaa irraa gartee yoo daamiin akkana kudhan ka jiraatu taate kuni kurnan san keessatti mul'ata. Garuu biyya teenyaaf seenaa guddoodha. Nutillee gartee politikaa keenya kan yeroo hedduu namayyuu gartee duraan dhugaa akka Oromoottis gartee akka injifannu ni barbaanna. Akkasuma san nuti gartee biyya san keessatti harka guddaadha. Haa taatu malee bishaan hidhaan laga Abbayaa kuni keessaafuu gartee daamiin ijaarame kuni keenyaa jennee laaluu qabna. Kana qofaa miti. Fuulduras gartee piroojektoonni adda addaa ni uumaman. Piroojektoonni adda addaa kan uumamu kun hundinuu kan biyya teenyaatii jedhamee laalamuu qaba. Akkasitti gartee ija teenya qofa otoo hin taane ifillee gartee amansiisuu danda'uu qabna. Kan karaa politikaadhaa haalaataan politikaadhaa haruma fedhee haa taatu. Warri gartee afaan qawweetiin soso'aa jiranis warri karaa nagayaatiin soso'aa jiranis akkasumas warri ammallee gartee biyya aangoorra jiranis waan itti amanan godhaa jiran.
Kana keessa karaa itti amantee lubbuu teetiin filattee jala deemu mirga qabda. Garuu immoo dhugaa Dr. Abiy gartee akkasitti yeroo footoo akkasii sana anilleen arkeetiin ture isaa gartee booyuu namni cinaan namnummaan gartee uummanummaan Itoophiyaatu walleenuu bikka san roobaatu roobu jira. Walleenuu gartee bishaanitu itti faca'e fa'ajaanii waan adda addaa isaanii poosti godhe arkeetiin jira. YouTube fi maali Facebook irratti warreen gartee footoo sallaalee qishnaa adda addaa gartee jookii irraa godhaa turanis hedduudhaatu jira. Garuu immoo inni gartee akkasitti pirojektii tana xumuramuu siidaa arkee imimmaan gartee yoo irraa yaa'u taate karaa hedduudhaan akka gartee gammachuu qabu nama agarsiisa. Takka pirojektiin tuni dhiibbaa biyyoottan addunyaa tuni keessaafuu gartee Ijipti deeggaruudhaan Ameerikaadhaa fi warri gartee IMF fi warri Yuurooppiidhaatis biyyoottan hedduun gartee dhiibbaa Itoophiyaa irratti godhaa turan saniif. Akkasumas maallaqa gartee horii adda addaa gartee kan bikka kanatti dhangala'e. Kana qofa odoo hin taane yeroo gartee Abiy aangoorra jirutti wanni kun gartee halkaniif guyyaa irratti hojjetanii xumuramee akkanatti gartee ijaan arkuusaa sanirratti yoo boo'e kuni waa takkallee rakkoo hin qabdu. Kuni gartee akka nama ifiifuu gartee waan gaarii takka. Waan silaa bikka yeroo gabaabduu tana keessatti gartee galma geessi jettee hin yaanne galma sii geessee hogguu agartee dhugumatti gartee laffaatii ati gootee fi haalaataan gartee ati keessa deemtee bikka kana geesse san gartee hogguu sii tole imman namarraa numa yaa. Kan biyya jaalachuu qofaa miti jechuudha. Biyya jaalachuu qofa bira biyya jaalachuun inumaatu gartee ida'annoo taati. Garuu immoo pirojektiin akkanaa gartee tan warri dhihaatii fi inumaatu warri biyya san jaalatuu fi hin jaalannilleen dhiibbaa adda addaa irra godhan san galma gahuun isiidha hedduu gartee nama gammachiisa. Nullee nu gammachiisa jira. Saniifuu gartee isinilleen warri gartee ilaamaan tanaa waan kana hin deeggarree fi takkaa'u gartee dura dhaabbattanillee yoo jiraattan yaada keessan gartee xiqqoo laaffistanii wanni kuni biyya teenyaaf akka gartee waan gaarii ta'etti biyya teenya qofallee odoo hin taane Afrikumaafuu akka waan gaarii ta'etti mul'achuu qaba. Akkuma quba qabdanitti miidiyaaleen addunyaa kuni yeroo hedduu Afrikaan tuni ifiisiitiifuu humaata kallee hin tolfattu. Ifiisiitiifuu gargaarsaan jiraatti. Ifiisiitiifuu gartee korraapshinaa fi rabshaa adda addaa keessaa bahuu hin dandeenye jaanii saniin yeroo hedduu biyyoottan Afrikaa kana hedduu isaanii mataa keessa dhawan. Garuu immoo pirojektiin akkanaatu ni gartee tan liqii biyya alaatiin odoon ta'in maallaqa biyya fiirraa guuranii ummanni fi maallaqa baasee jaaranii akkanatti gartee ijaan addunyaa agarsiisuun biyyoottan Afrikaatu hedduutu irraa gammadaa jira. Akkasumas nutilleen gartee akkasumatti irraa gammaduu qabna waan keenya tahee fi silaa biyyoottan Afrikaa biraa taatees maal jenna? Silaa wanni kun biyya teenya tahee hedduu gammannaa numa jennaa bara. Garuu biyyoottan Afrikaa saniifillee gammannee silaa wanni kanaa kun gartee biyya teenyattillee tahee hedduu gammannaa numa jenna. Garuu immoo biyya teenyatti gartee ta'uu isaatiif hedduu irraa gammaduu qabnaan isiniin jaa obboleeyyan keenya. Hundi keessanuu gartee warri dhiyaatanii yaada keessan babbareedaa kana dhiyeessitan maaliif poolitikaa irraa waa hedduu haasofne akkuma gartee oduu tana eegalletti waan miidilistii keessatti gartee lola Izraelii fi Qatar jidduutti deemaa jiru kanaa fi lola gartee biyya Yemanii fi akkasumas Izrael jidduutti deemaa jiru irraas haasofne haalaataan Itoophiyaadhaa poolitikaan Itoophiyaa fuuldura gartee keessaafuu foreign policy'n waan fakkaatu irrattillee marii bareeddu goone amma fuuldurallee akkanatti gartee dhuftanii hirmaattanii marii babbareeddu gartee akka goonu abdiin qaba. Kana keessa gartee isinilleen yaada keessan dhiyeessitanii nutilleen gartee yaada keessan isirraa dhageenyee irratti gartee marii godhuun hunduma keenyaatu irraa barataa isiniin jechuudhaa fi aadaadhaaf waan akkanaa tan hin qabnu immoo aadaa haa godhannu. Waa hunda irratti gartee nuti wallollee waliin muufannee adda deemuu qofa odoo hin taane walitti dhufnee waliin haasofnee waliin mari'annee akkasitti gartee dubbii ijoo walirraa fudhannee akka gartee barnoota nuuf ta'utti adda bahuunis waan gaariidha isiniin jaa
hedduu galatoomaan isiniin jaa warri gaa isin bira amma galgalaatis halkan gaarii isiniin jechaa nu bira gartee ammallee guyyaadha. Guyyaa gaarii warreen gartee biyyootan dhiyaa keessa jirtan isinii hawwa. Warri gaa yuutuubii keenya chaanaala gartee hin beekne yoo jiraattan linkiin isaa piroofaayila kana gama duubaarra jira. Piroofaayila kana gama duubaa dhaqaatii linkii yuutuubiidhaatis dhaqaa tuqaadhaa. Achirrattis gartee sabskraayibii godhadhaa. Fuuldurri keenya gartee wal arguudhaaf karaa yuutuubiidhaa ta'uu ni danda'a. Hundi keessanuu gartee yuutuubiirra dheeytanii akka sabskraayibii gootanii isin gaafadha. Obboleeyyan keenya kan warra biraattis hima. Tanaafin isin jaa gartee yeroo hedduu isinillee gartee dandeettii teessan hin xiqqeessina. YouTubeis dhaqaatii sabskraayibii godhaa. Warra biraattis ergaa gartee obboleeyyan keenya warra biraattis itti ergaa isaanis dhufanii haa sabskraayibii godhanii haa dhufanii gartee waan isin arkitanii irraa barachaa jirtan kana haa arkanii. Yeroo hedduu nuti information gartee jaaniidhaan walii dabarsina sanirra gartee ifii isaaniitiifis dhufanii haa dhageeffatanii irraa barataniin isiniin jaa akkasitti gartee haa irratti hojjennu. I think mee gotakka xumura irratti gartee yaada gabaabaa gaa. Assalamu alaikum James. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaada gaarii qaabtaa bari yeroo cufaa suma jala teenye dhageeffanna. Galatoomi. Waan laga kanarraa tokko yoo machi fuune Masrii fi mootummaa biyya kanaatu waan tokko hojjechi tokko waliin buusee jira beektaa. Ayyee. Piroojeektii kana maallaqa keenyaan jaarreette warri biyya kanaa. Akkas jetti. Duuba Ijiptii osoo nu wajjin jirtaniiti achi harka lafa jalaatiin jira wajjin jiraattanii jettee malee gumgummiin takka kaatee beektaa. Dhugaa. Tattee aantu. Tanarra dubbatamoo. Lakki. Itti fuuf. Tattee aantu. Obboleewwan keenya warra Itoophiyaa jibbaniif keessaa baqattoota biyya alaa jiraniif dhaamsi tokko kan jiru. Itoophiyummaa addarra bareeffannee deemnu Itoophiyummaa kaan kiisha keessaa qabna kaan borsaa keessaa qabna. Akkasiyaa. Akkasiimi. Akkasi. Ati lammii Ameerikaa yoo taate Itoophiyummaan kee baasaboora keedira jira yookaan giriin kaardii keedira jira. Eessan lagannare. Dhugaa. Kalammaffaa kaa Dr. Abiyyi Bochise yaanni tokko galma siigee namni tokko boo'uu hin dandeenye fakkeenyaaf waggaa 20 lafa baqaa keessa teessee achi carraan sii dhufee gaafa Ameerikaa haa dhuftu hangamta gammadda. Gammachuu haala saniin akkasiin gargar baafachuu qabu ilmi namaa. Akkasiyaa dhugaa. Yaa galatoome yaanni qiyyanguma san yoo. Tole. Galatoome atillee tole. Dhugatti waa qabxiilee gaggaarii jettee dhugatti wanni takka gartee tan nama dhibdu yeroo hedduu nuti xiqqeenya irraa karaa qabsoo irratti guddanne. Maaliif karaa qabsoo irratti eeguun isiniin jiru karaa fincilaa gartee fincila diddaa gabrummaa nurra jirtuu irratti guddanne. Nutilleen amma gartee ilmaan keenya karaa san irratti guddisaa jirra. Diddaan tuni yoo gartee sistamni biyya Itoophiyaa tana gaggeessu nuus akka gartee ummata biyyaatti gartee nu beekanii fadhinnaan teenyas gartee guutamaa deemtu. Biitti tuni teessanii afaaniin jechuu qofa otoo hin taane hojiidhaan namni keenya gartee akka biitti tuni teenyaa je'ee itti falmatee itti dhiyaatee gartee ilmaan isaaniitillee gartee itti guddisan irratti poolisiidhaa fi gartee heerri adda addaa tokko gartee yoo jijjiirame hojiidhaan gartee waan akkasiisan yoo godhan taate isaan namni keenyallee gartee Itoophiyaa tana fudhachuun isaan hin dhibdu. Garuu immoo wanni hundinuu tartiibaan deemti piroosesa keessa deemuu qabda. Dursoo piroosesa keessa oguu deemte booda gartee warri arraan tana Itoophiyaa tana jibbuus suutumatti gartee Itoophiyaa dirqama Itoophiyaa jaalachuun qaban. Garuu immoo piroojektii kanaa tana fa'aa gartee waan takka gurguddoo hogguu harkaan waan keenyaa jechuuniin I think akkana fakkaatutti tarkaanfii duraati. Tarkaanfiin itti aantus gartee waanuma akkanaa waan bareedaa takka gartee hogguu jaarame kunis waan keenyaa jaanii gartee akkasii fudhachuun san
dura dursoo tarkaanfii duraasanii jechuudha. Akkasitti gartee haa hubannu. Queen carcar jirta. السلام عليكم نجي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيارة نجا Nagayami. قاعد الحمد لله بيا جرت ما سيرت ما جت. أتي بيا جرت ما جرت إحساس. أمريكا أو أمريكان جت. أوكي من صوتك إيه. أوكي أي أنا اسمي صوتك جرا بس كذي. واسمه ده كيف ده جرت هاي إيه من صوتك جرا إيه أتي تون تبي جا وني بيشاوني را وني كرو را ورمان ورا مني ثامو تبيرا ترى ما خيني كان بيتو تيو أبيين بنا بس إيه ما جت. ترى ما خيني بيتو تيو نجى أبي خنا ما خيني بيتو جرو. إيه ورمو تاني ترى كان بيتو تيو Oromoo fituutti abiyyi Oromoo fituutti hin jiru jettee? Eega fituutti jira malee. Hayyee. Kanarraa maal jettu? Okay. Wanni gartee namni keenya dhumuun isaa akkuma gartee amma durallee dubbadee jirutti haalata poolitikaa lafarra jirutu uummata keenya fixaa jira. Okay. Namni keenya afaan qawweetiin deebiin takkalleenu tan deebituuf hin jirtu. Gama lachuutu mootummaanis waan itti amantu hojjechaa jirti. Warri afaan qawweetis waan itti amanan hojjechaa jiran. Kanarratti uummanni keenya nagee argachuun isaanii yoo gartee gatta'anii marii godhanii akkasitti gartee haalata poolitikaan kun fuulduratti gartee irraa dubbatamee furmaata argate malee namni keenya numa dhuma. Itoophiyaa keessatti ammaa miti fuuldurallee gartee gana namni keenya dhumuudhaaf ta'a. Maaliif? Inni kun Oromoo moo? Inni Oromoo miti mee? Eenyunni? Abiyyi man. Abiyyi Oromoodha malee. Eenyutu Oromoo miti siin jee? Abbaan isaa tanaan dura gaafa intarfii godhan sun abbaa isaatii miti kan abbaa buddeenati. Gaafa kanaan dura inni abiyyoo ture san booda abiyyitti akkuma ijoollee kiyyaatti ilaalaa jee san booda fuudhee ni jirne abbaan isaatu. San hin beeku lakkeen. Abiyyi ani Oromoo de jee jira. Abiyyi ani Oromoo de jee jira. Ani Oromoo matti hin sabeera. Haaya. Akkas. Reppe haala keessa Oromoo ta'e kan miskiina olla. Oromoo jireenya reppeen nama beema. Kun Somaalitti fitu jira yaa? Jarri cinaan Abiyyi Somaalee dijaanii? Lakki. Somaalitti ajjeessu jira Somaaliinis. Jireenya waa keessatti miicoo Rabbi Rahmataa godhuu fi Nasiyaa Ziyaati. Nasiyaa Ziyaati yaa? Somaaleen ajjeessu. Somaaleen ajjeessu dhugaa. Isii qofallee miti namni keenya hedduutu dhumu jira karaa gartee. Hadiir Jooriyoo. Aljeetaan kun nama najaabu. Innis. Hadiir Jowaar mootummaadhaa beeku. Kantiibaadhaa ta'e. Namni mootummaa tokko isin irra hedduun gartee nama keenyaa wanni gartee namaaf hin galle takka maal seete Hadiiris gartee dhaaba mootummaa tokko. Mootummaa keessaa bahee waan fedhe ifiin godhuu hin danda'u. Wanni inni godhu waan mootummaan itti ajajji. Fakkeenyaaf gartee amma fakkeenyaaf miciyyoon gartee duutee Rabbi Rahmataa godhuu fi inumaatu gartee nama ilmoo lakkuufaa garaa qabuudha akkaan dhageetti. Ijoollee lama qabdi mis lakkuu lama garaa qabdi san bira. Ijoollee lamaas qabdi lakkuufhaas dubagaa isiin tuni gartee namni isii ajjeese karaa mana seeraatti gartee dhiyaatee gaafatamuu qaba. Mootummaadhaatu irratti hojjechuu qaba. San jechaa jirra bara saniif. Obboleeyyan keenya dubagaa Hadiir mataa isaatti gartee wanni inni godhuu danda'u takka illee hin jiru. Karaa mootummaatiin mootummaan gartee mootummaan mana seeraatti gartee nama isii tana ajjeesee barbaaddee qabdee takka immoo
akka aadaatti gartee akka aadaa Somaaleetti fi aadaan Oromoodhaa walumaa dhiyaatti akka aadaatti gartee furmaanni godhamee kafalliin gartee isiidhaa fi lakkuudhaafis kafalamuu qabdu gartee kafalamtee furmaanni gartee akkaataa isaan itti fuuldura gartee waan akkanaa kanarraa ifeegan mariin godhamuu qabdi. Kana gaggeessu naannoon gartee san gosaan gaggeeffamti. Gosti gartee miqiyyoo tana ajjeestee gaa Somaalee gujaan guutumaa guutti Somaaleerraa jechaa jiranii garuu immoo Somaaleerraa gosa tamiitu ajjeeseenis ifa baati akkasitti gartee karaa kaaniinis warri micaadhaatis karaa manguddootiin marii isaanii gaggeessanii gartee furmaanni tokko karaa kanaan ni mul'ata. Yoo kuni kan hin taane taate karaa biraatiin ammoo mootummaan miqiyyoo tana gartee nama ajjeesee barbaaddee qabdee mana seeraa dhiyeessuun haqa jiru. Goduu qabdi. San jechaa jira bar. San inni jechaa jira. Akkasii yaa. Dhiiga ishee rabbi haa baasu. Yaa. Fu'aati oofisa ni qabda. Maal jedhu? Alraan mana dalaida. Oofisa qabda moo? Oofisa qabda anje. Oofisaan qaba. Eessa? Brooklyn Center. Natti roodha. Ayyee adeeressa naashti. Okay, gama duubaatiin na qunnaan. Tole inshallah. Galata jenaan kan. Rabbi dhiiga ishee haa baasu. Ayyee. Waan goona inshallah. Waan bareeda godhu jirta yeroo hunda suma walitti namidha. Tole. Galatoomii. Hello jirtu. Saafii. Hojamu nagaa fayyaa. Nagayaa miti. Alhamdulillah jirtaa. Yaaddu yeroo hunda namatti isheen nagajee sagalee tolchi Gaafii waa'ee keejii ishee gaafachuuf. Ayyee. Keejii biyyarraa qabaa. Ayyee. Guddifachaa beektee? Guddifachaa. Ayyee. Achitti galchanii xumuranii asitti aga gabboo fi eegaa jedhanii. Akkamii wanna sanuu quba qabatte? Akkanumatti gaa yaadatti kan nama dhibaa informationa na barbaachisa beek. Backgroundii gartee informationa wayii na barbaachisa hangam takkaaf akka gootanii atiin namaa godhe moo namaa sii godhe kan hunda gartee informationa waan barbaachisu jecha akkanatti irraa dubbachuun nama dhiba. Okay. Yaa akkas. Yeesh galata. Ayyee jiraadha. Akkas egaa obboleeyyan keenya marii bal'oo goonee hundi keessanuu galatoomaa warri dhiyaatanii irratti hirmaatanii akkasumatti gartee warri mana keessaayis gartee nu deeggaraa sheer godhaa laayikii godhaa nu wajjin marii tanarratti hirmaatan hundi keessanuu galatoomaa warri isin bira galgalaatis halkan gaarii isiniin jechaa nutis gartee nu bira guyyaadhaan mallee warri dhiyaa jirtanis guyyaa gaariidhaan isiniin jaa. Booda walitti deebinaa galgala akkuma aadaa teenyaatti hundi keessanuu galatoomaa warri gartee ammaan tana dhufaa jirtanis haasawaa bal'aatu gartee isin dabre uumaa gartee yoo dandeenye karaa yuutuubiitiin isiniif maxxansinaa karaa saniinis hordofaan isiniin jaa hundi keessanuu nagayaan jiraadhaa.